Hai hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu ambaayee nagaa kooti. Har'a anaaf jiraanii lukkuu watii lukkuu hojjechuu fi qophii xumurra jirra jechuudha. Shunkurtii isaaniitu haala kanaan quncisee fi qopheesse. Nimmoo shunkurtii kanaan kukkutaa jechuudha. Hindaanqoshis as keessatti zafazzafeera jechuudha. Foon watii foonii hindaanqochuu as keessatti zafazzafee jira. Kanaafuu wal gargaarree hojjenna jechuudha. Gara caalu garuu jiraan akka hojjetudha kana ni barbaadu. Watii isaa yeroo shunkurtii isaa irraa kaasee isatu hojjetaa jechuudha. Hordofaa. Hai hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu ani baay'ee nagaa kooti. Har'a watii lukkuu hojjechuu jechuudha. Beekaa viidiyoo isaa kanatti isinii dhiqeessa jechuudha. Shunkurtii eenyu beekaa waan ta'eef shunkurtii qopheeffadhee baristi isaa na lukkuun immoo kunatti zafazafamee jira jechuudha. Watii lukkuu hojjechuu fi kotaa wajjin nyaannaa sababni isaas hiriyaa kiyya tokkotu dhufa jechuudha. Kanaafuu lukkuu koo amma dafee yeroo inni qaqqabu ilaalaa jechuudha. Beekni irra kaa'ee badaan ture waan ta'eef shunkurtii isaa jechuudha. Kaaffichaallee. Jira burqaa ootiin daanqoo hojjedha malee jedheera. Garuu shunkurtii isaa waan hundumaa anatu qopheessee fi inni bisheessee barbarree itti naqee zayitii itti naqee qaawwatii dhiirri hojjetu akkamitti akka mi'aawu tani yoo qammastan malee baruu hin dandeessan. Jira akka malee nagaa qaba saba shan qabu. Indeed waxiin akka malee waxii hojjechuu kan hin dandeessan. Kunoo kol gochan. Kolam ya. Ofisaan waan fakkaatu lala warra baddaa. Baddaa warra miti ma. Hootaa warra baddaa uffatee jira. Baddaa warra. Amma kana hundumaa kan inni dhaama uumoo bakka. Nama jaallatu tokko fedhe akkas ta'a. Jaartii gammachiisudha. Kasi ai. La jaartii yaalonee baalsilaas maal faayidaa qaba? Watii jiraan jalqabee daanqoo jiraan hojjechuu jalqabee gargaara sochoosaan jiraansiif aarisaan dukkaneessee hayyee kunoo amma haaluma argamaa jiru kanaan ingirii waxiin keenya itti qaama'aa bullee intinaachaa bullee sa'aatii kana asirra geessa jirti. Amma nyaachuuf daqiiqaa xiqqootu nu hafa. Watii lukkuu akkan garuu waticha asitti hojjete. Baay'ee bareedaadha. Shunkurtii ishee anatu olii gad dhidhiibaa bulee. Garuu shunkurtii isa kan kukkute ana hunda isa kan qunciise anadha. Foon isaa kan dhiqe ana. Garuu jiraanii shunkurtii isheen bisheesse barbaree itti godhe waanuma zayitii maxxanee qaxxanee itti godhe ana. Kan bisheesse hunduma isaa bakka akka nyaatamu haala kanaan as geessise isaadhaan sinin jedha. Nah, kas fakkaata sinin jechaa.